isaanii iddoo gurguddaa warra jiran galanni rabbiin bade hundi isaanii mana dhuunfaa isaanii kan qaban magaalota kanarraa namni tokko kan kiraa keessa jiraatu jiru galanni rabbiin bade namni tokko garuu as garra gaafa dhaqwaan odoo mana lama qabu takaraayii naa ba'uu diduudhaaf yookiin ji'a tokkoon Itoophiyaa ta'a torbee lama Itoophiyaa ta'a maal jedhee takaraayii baasaa jiru maalum godha beekta deemee mana haftaamii mana giddi isaa cabbii ta'e kireeffadhee ji'a tokkoof sana jedhee ta'u fataa jedhee ofii kiyyoo fi cinqin mana boleewwan xiyyaa dhaqee kursii ija maalitiin alaalu maaluma jedhe mana algaa kiyya kan qayyaru mana algaa sooraa koo kan qayyaru mana algaa guyyaan kafalee bula yoo barbaade guuteeluma afoosanii kursii nyaata irraa tokko misal obboleewwan kiyya bira kan dhabu bunaa fannee buna dhuguudhaaf taphachuu qalladhuudhaaf dhuftee qoon hin dhuftu jedhanii kudhannatti dawwalu hin kaane riiba odoo isaan bira ta'e kan mana sakaatallaa naan jedhu si gala odoo isaan bira ta'e kan mana sakaatallaa kan yookaan soofarraa wanceesee soofa kana sakaatallaa naan jedhu gaafa immoo algaa qabadhee buloo eechi jirti si eegaa jira bara misaan nyaanne kursii nyaanne buna dhugi kabajaa qabdu argite dhugaadha kanaafiyyuu odoo obboleewwan koo jiru odoo kifilin meeqa manni meeqa cufamee jiru hin bulu isaanirra duraa dhugaa baay'ee bira bula amma eegan kana duxoomee bara lama amata lama mana kireeffadha yoon ji'a tokko taa'u ta'e 3,000 4,000 kaffaleetina mana nisuu kireeffadhee firaashii meetii kaayaa minxaafii bakka bibilibsi anuu asii fuudheen deema firaasii carqii ani asii fuudheen deema asoola anuu asii fuudheen deema manatti nyaatu hallaqa sana fataa itti asitti kaddaa mataa isa achitti nafsi jaatu galee farhaan godhee ba'uuwwan galgala riba kan akka ammoo dhimma jedhuuf dandeema galgala riba gala oduu kana beekin guddaa baraa koree gara dubaatti deemi. Okay, thank you Romiko. Thank you Epiphany Waaqayyo barakiyaa eebbisu. Sun damboone ilaalii deemaa namallee namatti hirkachuu. Oduu akka kiyyaa ammallee manni kun maalirra jira amma qorqorroo rukutamee footoodhaas erganii ergixanyaanish. Yaa qorqorroo rukutameera finishingii irra ga'ee dhaabbateera. Akka finishingii birrii keetiin taphatiniitu obboleettiin galiitoo kana fixiif uumiteeti birrii baankii keetirra kaawwan akkaawuntii keetirratti maallaqaan hin taphatini. Garaa nyaatu maallaqa akkatti fi beekne ijoolleen as jiru. Okay, thank you. Guddaanaaf galatoomii. Amma haati bakka keessa jiraatanii qabuumi? Yaa, kan jiraatu qabdammaaf. Hin beela'in, hin dheebotin, hin daarin waan barbaadan godheef maallaqa kee qabadhuu ta'u yoo Itoophiyaa galte inni hojiin amma si dhaabee kun yoo birrii qabaattee yaadu warsaalu. Hojii jedhu si galee? Yaa, dhugaa. Hojii jedhu jettee ammallee damooza kee waggaa tokko hin baasee birrii. Okay. Eebbifamii gorsa kee hundumaa fuudheera hojii taasisaa. Yoo manni galgala qabaatu ta'ee jiru isinii tafe mana dola sana mi'uummiin akkasitti galuu hin danda'u. Ichaadha. Hagaatti galtu. Sin gorsa olii. Yeshii haadha. Okay. Eebbifamii. Okay, hojii tariifachaa jiranillee. Thank you. Guddaa gala. Gisee baree roobni waaqa sodaadhu hojiidhaaf barbaade ayidiin qaba. Kottu nama irra taa'ee kashee qamadii gammada kottu mara akkana jiru ayidii qabaattee inni mantinaan maal faraa. Ijoollee kan qaraama keessa seenuuf ijoollee halli wallee malee kan ayidii qabu dhuftee nama irra ta'e namni ijoolleen ayidii qabdan yoo nama irra dhuftan nyaata ofii of dandeessu kaffalatti firaa mana ijoolleen itti walla ta'edha. Awwaadhaa kan ana bira warri birriin kaffallee firaa mana kaffallee nyaata kaffallee waan hunda kaffallee kan jiran ijoollee kaansileeshinii qabu qofaa. Ijoolleen ayidii qabdan manallee in awwaadhaattu nyaatallee shee godhatti. Isin galee jiraan kaawwan maara kun jiru. Diinii ijoollee kaansileeshinii qabu kun waan kana Wi-Fi nyaata dhugamu ni kan maqaa waan irraa kan jaalatu waan haadha gisee hin beekne Gawwan jennu ofii keenya funyaan qabannee baanee nama waqasuu jaalatu waan isin galee garuu ijoollee kan ID qabdan ijoollee kan wallee itti kaffaltu maaliif ijoollee baay'eetu hojii falfaluu dubara kaawwan ta'eedha fi warra ID qabamu soo isin immoo qophaashii jedhu maadaama beektume hin jiru soo barbaadee maadaamiin isin ani cancellation qabaroo midhagarsi kootu kan akkasuma walusi ijoollee ID qaban maalifanii yoon maadaamiin yoo barbaadee baate si ida'uu isa kumaaf dhibba torba goote anama inni taaniif dhufu jedhu kaala asana kaddaama ana sawayitiin ziyaada kalluun haatu ni minduutu sawayitti indiin hojjetu sini galee jiraate kalluun kan nuti sagalee ni minduutu sanaafiyyuu homaa argatu sini galee translation ni ta'e akka isaa guddatu sin arganna haga sanuu sini galee kanumti isinirraa koomishina fudhanne sun karaa manaa illee kanumti sin koomishina maadaamiin nu barbaachisa nyaata illee waan sin barbaadu goota
Sitaasi dursiti. Muddamtaa sumayyaa. Sumee. Muddama garuu dhiisuma akka bicha gaafii lama qofa si gaafadha. Karaa lama qofa yoo taasisu kaansilii qaba garuu yoo ammaaf araba jala deemuudhaaf hin arganne gin garaabaa keessa seenuu barbaadu garuu qaama dhuunfaa hojjetachuun na miidhamoo garaabaa keessa seenuutu na miidha gaafii kana lamaan adeemsisu. Qaraabaa keessa galuun illee idaa mootummaa kaffaltaa galuun illee aayidii hojjechiifachuun illee waliin qaata garaan kuma saddeetii fi bashanii akka kuma sagaliiti kun hojii aayidii qabna roobu hojii nagachuu waliin kun argita dhagaa tapha wanti dha maal fayyadare aayidii isaanii maal godhan nama guddaa nyaachuu malee minatti garaabaa keessa galuu irra garuu aayidii isa hojjechiifachuu wayyoora. Aayidii ishii qaraabaa keessa galtu garuu hojii ittiin qabda galtaaree daftee tokkirrii kan hunda baastee to'ata kuma sagalee dirhama kuma sagalee baastee mees malatti. Garuu hojii galuu sana irratti daddafee hojii galuu baachuu danda'a gin garaabaa keessa. Sini dhawgaa lama bicha ofirraa qaba aayidii kunis barbarii kan hundatti baastee ji'a tokko itti hojjetin mara jiini fi ofirraa kan kannafamee jira kan hin beektaa. Yenna rakana fokusa sinne geeffatu kan warri yoo dhageessi ta'e akka nama aayidii qabuuti akka nama amma mana maadaamuu jedhuuti kalecha nama meedikaalii kennee dhufi kama dhibba sadii meedikaalii guyyaa lama booda wuxeetii meedikaalii kennisiisu kanaan jedhan kan mustashfaa jechuudha eksiree hunda kennee kan eksiree hunda meedikaalii hunda kennee kan guyyaa sadii guyyaa kalecha kennee haadhaa addunyaa sadii booda aayidii kennaa argisiisaa jechuudha akka nama aayidii dhuunfaa qabuuti akka nama mana maadaamuu jedhuuti pada dari aksi ini kan bisa ID kawan tu kerja apa nama tu jadi sebenarnya mana ada saya ada tidak kan di kampung kerabak ke sekalu udah kuda sangkufan apa kerabak ke sekalu ada min arkan jangan terjadi di mana ada min arkan kerja selalu mangga maaf galgala yo kan dua ikat sesi dulu pada kenapa pada tidak mana itu ngargan ni hujii jennala ni warran kasaan waje do nyaata dande sa amma do tan boro jinan galcha do wado ji fi daw ji kabatu be amma shin barra zabte jirti no tan ayti um fatte sojjitu barbaade o jijjira barbaade man ijazat spurte jirti amma shin bakka barra zabte jirti magadi baade o jirti tisita ko muti kabat amma mali de amma eche jirta maruma dalagaa jira kina ammoo hakaaksinillee ta'uu mana dalagaa gale kina raafin hojjenni beekina garaabaa keessa galuuf deema jire waan sodaa keessa seenii fudhaan mana ijaasaa keessa mana dalagaa dhaggeeffannaan hojii si galchuu maaliif dursee gidii kennee fara bootaaf maaliif akka kennineefi dursee gidii gaafa hojii galchanii kuna guyyaa afurtaa amala shii wajaalatan hojii shii wajaalatan guyyaa shana fara taa'anii hojjechiisa fi maan jennee foora si galchasuun Jangan nak kasih. Insya Allah ada si ada kau sini lain ustaz. Wajib nyata dan desa. Depan sesuatu orang kan ada. Nyata kulkulin orang tik apa aku maaf besar ni maaf apa aku dah singgah jauh. Enggak tak. Enggak lah ya lepas kekisan harga phone. Follow sudah betul kan ada bis. Ama follow minta ama buya production huraga dah. Anu buya production huraga dah. Ini kasih fulan. Buya production kan negara mana kau tu ama kan negara tu roji galte. Buya aku huraga dah ni. Asal ada ni sudah jalan. Amal shilali. Anu makasa mua shilali jalan. Kata hoji sini le jalan betul. Lek buya nak pakai yo siapa? Yo sini si jalan. Yo ada le mana jalan? Buya nak pakai yo siapa? Translation ni ke? Dan buat shira sabi fi. Yo ka ayo jatuh tinggal. Aku situ le kan gaji. Tuna mata kakalecha. Ya sande ti goji galte. Nikati. Kan ni kau ni kapilan. Mal boleh ber kakalecha. Harga
dubbisne dhaqee guddaa afur jarrabinna. Siinis jarrabe ishinis yaa jarrabu. Siif taanaan arabaaf taanaan maal goora? Sii taatee eeyyatu kottu ayidii hojjechiisuuf qabu. Paaspoortii ishee irraa fuudhu. Guyyaa sana bulchisiisu. Gaafa san garuu atitti amanteeti. Malee arabichas jaalateef miti ayidii kasii hojjechiisu. Yoo ati mana sa'i kun amma coota akka jala jirtu sa'aadii kan jedhamtu argee ture. Ishiin haga guyyaa afuraffaa isheeti. Niitattiin kara biirootiin barbaadde. Coomoon kara biirootiin galchine. Kara biirootiin immoo beektu siirri biiroo birrii 4,000 fi birrii 5,250 kaffala biiroodha. Baatee jirti laala birrii 5,000 fi 250 kaffala seerri biiroo. Niitattiin tun alaan fudhatte kaansileeshinii qabdi. Amma maal jedhu biiroo jira naa galchan. Ishee ada seera biiroo ta'e biiroo waan faramtee baatu jira. Seera qaanuuna biyya kanaati jira. Ishii simmiinuu birrii haganaa kaffali jedhee warri biiroo yettawassan lamme micoon teenya garuu biiroo jira naa galchi jette biiroo nus wanna qabnu kara seera biiroo sanee ulaagaa guuttamu akka fudhattu jennee tawassanii birrii qannaseetiif kanaaf fudhadhannaan natti baay'atee sitti baay'atee gisee micoo teenya najjeessifti. Karaa keenya nuu fudhattu ta'e alaa yoo biiroo jala galuu baatte biiroo jala galchuu baatte karaa keenya masii kennu ta'e nu isii qannasna haganaa ni fudhadhuu jennee garuu ati immoo biiroodha jettee biiroon immoo seera mataa isaa qaba inni. Haadha murteessa jettee ishiin isa murteessu waan akka sa'aatii galgala booda dhandhee fidan coote. Warra hojii biraa laallee galchina riskiin akka rabbii jirtu wanna ta'edha. Sinii galee jiraami? Eeyyee. Kanaadhaaf waliin kan adeemu yoo alamu biiroo barbaade si jaalate waan biiroo kaffalee fudhatamu maal akkoo jiru. Deemee biiroodha illaa fi tirfii birrii godhe lakki kaansileeshinii karaa keechanii noo jedhamu jettanii immoo biiroodha wanni inni farramu jiru wanni seera biyya kanaa guutuu jiru maal amma warri biiroo kiraa manaa asaamaa jira dirhama 250 maalii kan kaffalamutu jira biiroodha olumatti qaba biiroon prosesii gara birrii 1,000 kan ta'u kan baasu jira seera biyya kanaati birrii maadaa irraa fudhatu keessa. Kanaaf yoo biiroo qaanuuna qaba 4,600 baasu biiroo hin baasu biiroo illee argama malee sinii galee jira miniitiin kunnatti guddatee jedhamu sitti guddate biiroo kan barbaadesi kottu karaa keenya micoon irraa fudhatte biiroo jecha jedhu dhiisi kottu micoon tuloosii hojjechuu baatte sii qayyarraa yoo amala micoonis manni kunnaa ta'u jechuu baatte nu birrii kee komishiina fudhanne sii deebisna nu akka waggaa lamaa bara biiroo caala micoota dha'a fudhannaa kanaan dura kan ijoollee beeku fudhadhee jalaa banuu ni dhaabni shakkuu isa warra biraa kan nama biraa ta'u sinii galee nu garuu riiskiin keenya haga waggaa lama ijoollee keenya kaansileeshinii qabu warra biiroo fudhatanii nu barbaadu sinii galee jiraatu akkasiidha micoon ammaa sunuuna jala jiraatee eenyu maqaan ta'e mi anaallee kontiraata fixee jira nagalchii kottu seenuu wannoo qabaatte so warri amma kaansileeshinii qabdan qooti sitaati yaa haadha gosi galchaatti sitaan wannoo si warra kaansileeshinii qabu bichaa keessummeessa. Roomiyyaa dhiifama guddaa nageenya karaa dhaqeessi baay'atu wayii gaafadhaafini. Ani siifisa baay'atu haadha yeeshii gabaabsitaa ijoollee kaansileeshinii jiru qabu jira. Piraazidentii kaleessa booleedhaa deebi'eeta kan intiniidha firii fiizadha jechuudha. Amma yoo seerri kanas takkaakkalu ta'e fiiza saniin dhufuu danda'a? Viizaan ekspaayarii ta'e paaspoortii isaa irratti maatamni rukutamee jira. Hin rukutamne. Bakka maatamni gara rukutamne viizaa asii oduu erganiif warri isaa fudhatu. Viizaa oriijinal kan koppiin taane erganiif. Rakkoon qabu jechuudha. Inni takkaakala garuu viizaan nu adeemnamu sun akka ekspaayarii godhu ta'e qaba. Viizaa kan ji'a lamaa qabaamee duraan. Amma biiroon maal warri ishee isaa fidisuun maal gochuu qaba dafanii guyyaa lama sadii keessatti oriijinal viizaa sana akka erganiif.